أمن يا ربي رحمتك اتني. أمن يا ربي رحمتك اتني. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد حق جهاده حتى يأتي اليقين صلوات ربي وسلام عليه. أما بعد بعلم خينيا إيغنيغ الحمد لله ولتي دي بني جرا الرقيان قيا المينما أركتمتي الحمد لله جتشوك أبو قيس جرا باتين توني باتي سيقل تيمتي ربين تبارك وتعالى قدسي خيسافو حجين خيستي نمني توكو ديليك أبو يوني في دكي أركتمتي أكا إلمو أمنا محمد ألا تدي بيو قيس جرا سنيفو ورينا تجرو في ربين الراهك إيبالو ورهن دقين اللي ربي هاجيسو دوبا قاقما سقنتاتي يتناس ديبيا سقنتاتي يمال جتي الوقت كالسيف يرون توني أكا سيفيتي تكاسي مرتي تكايسي مرتا saniifuu arraan tana wannin irraa dubbachuu barbaadu waan hedduudha. Inshaallah sheer godhaa nama hundaa wajjin wal dhaqqabsiisaa wal bira geessaa sanirratti wal hubachiisnaa jechuudha. Duba rabbiin tabaaraka wa ta'aalaa maal jaa kitaaba isaa keessatti kullu xizbiin bimaa ladayhim farihuun. Ilmi namaa hundinuu waanuma keessa jiruu ni gammada. Arraan tana waan ilmi namaa itti gammadu jiru keessaa takkaatu jira jechuudha. Inni maalii jennaa inni san musalsala yookaanoo filima laalan kana. Filimni maaliif laalama? Yoom laalama? Akkamitti laalama? Filimni wanni laalamuuf yoonii fi gorsa ta'e gorsi isaa hoo gorsa sii galtee miti ati yoo ati ifii wallaalte si barsiisu ta'e waan hamtuu osoo hin ta'in waan gaarii. Yoom akka laalamu yeroo ati sii galtee miti firii taate yeroo sii galtee miti waan daleedu hin qabne yeroo sii galtee mi abbaan mana keetii sii yaamne yeroo ijoolleen ta'e hin boonye yeroo wanni takka hin jirre dhugaadha laaluu dandeessa. Akkamitti akka laaltu garuu beekuu qabda. Saniifuu musalsala irratti dhaabbadheetiin dubbadha jechuudha. Waan gatii hin qabne ka itti ati gammaddu ka rabbiin tabaaraka wa ta'aalaa jiruu ta'e keessatti wanni kun siif gaarii hin godhin ati garuu gaarii jettee ittiin jirtu keessa musalsala. Mee arra musalsalli kun maal nama godhu jira jennee haala. Musalsalli yoom eegalee wanni inni nama godhu jiru musalsalli osoo ati ilaaltu jiruun tee badu jirti. Osoo ati ilaaltu wanni gootu distiin irra gubachuu jirti. Osoo ati ilaaltu gammachuun qalbii sirraa fagaachuu jirti. Osoo musalsala laaltu osoo filimachi laaltuuti wanni hundinuu sibiraa fagaachuu jira. Kana dammeeyxa jechuun hirriibaa. Hay akkamiin teessa yoom akkana ta'e akkamitti qubaan qabaa baran maaliif akkana natti ta'uu danda'e jechuutti dammeeyxee as deebita. Wayitasan maal ja'an alfaan yeroon fi wanni takkasii darbe dabree jira. Khadiir laman deebi'uu jetti Harargeen. Khadiir laman deebi'u maal ka khayriin deemu jechuudha. Khayriin ati musalsala irra barbaaddu khayriin ati deemtuun san akka hin jirre si garsiisu jira jechuudha. Guyyaa qiyaamaadhaa si galtee miti. Gariin garii isaa ni komata. Bar isaanii na jallise. Bar isaanii akkana na godhe. Bar isaanii akkas naan tahe. Bar hiriyaatiyyaatu na garsiise. Bar abbaa kiyyaatutu musalsala kana nu garsiise. Bar haadhatiyyaan nu garsiise.
Sambira darbi rabbiin tabaaraka wa ta'ala quraana isaa keessatti maal jaa wayita sii galtee harki harka qomatu gaafa wanni takka hin dubbanne harka dubbadhu yoo jeen rabbiin dubbatu afaan dubbadhu yoo jeen afaan dubbatu iji dubbadhu yoo jeen iji dubbattuu dhufa jechuudha. Duuba anaa fi ati musalsala kana gubbatti akka nama sii galtee miti qismiin irra nuu jirtu qoonqoon irra nuu jirtu waan takka takka arkee hin beekne waan haaree si fakkaate ijatee baastee ilaaltu qalbiin teetuun goggoytu ifii maal godhu jirta. Sambira darbiitii faayidaa waan hin qabne ilaaluun akka nama rakkisuu ni beeyta. Haa ta'u garuu namni cahuu dura gama cahu beeka. Ati musalsala ilaaluu dura maaltu na mudata? Maaliin irraa bara? Si galte maaliin godhuu qaba jettee hubattee ni beeyta. Akka nama rabbiin waan san kennaa sii kennetti. Maal ja'a duuba wafii amwaalihim haqqul ma'luum qabeenya ifiit irratti namni TV bittee musalsala mana keessee ilmoon laala jaartiin laala nama karaa deemuun laala namni hundi ol goree akkas ilaalu ka barbaaddu taate ati haqni sii galtee mi qabeenya keessirraa qabu ati diliin dalagu jirta. Saniifuu hin bitin TV mana keetitti yoo kheyriin hin banne. Hin bitin sii galtee miti mobaayilaa haadha mana keetitti yoonii fi kheyriidhaan hin hojjanne yoo isin siin dubbistee siin hin barbaanne yoonii fi jaalalaa fi gammachuu isii karaa qalbii teetan itti siin gammachiisne hin bitin. Maaliif jennaan wanni ati bittuuf maali? Wanni ati sii galtee miti maalleeyni kee qabeenya kee haqa sitti qaba. Yoonii fi hamtuun dalagan atilleen akka nama dalageetti. Zamana jirra zamana sii galtee miti xiqqoo dura nuti beeynu haadha abbaan keenya kofalanii taphatanii nu kana raffisanii nu wajji sheekoo nu himanii oduu durii nu himanii nu gorsanii nuuf yaadanii waan hunda xurii nurraa dhiqanii ganama iskuulaa nu beeksisanii qur'aana nu barsiisan turre zamana xiqqoo dura. Zamanni ammaan tanaa hoo akkami yoo jette diigamiinsa keessa jirra, faffaca'iinsa keessa jirra, wallaalummaa keessa jirra, gabrummaa keessa jirra, cinqii keessa jirra. Wanni diigamiinsa fidu jiru musalsala. Jiruu bultii nagiyaa namni waliin jiraachuu jiru jaarsi gizeenii fi ol seenee dadhabbiidhaan mee faxaran akka inni je'een miilaanii hunooti achii fudhadhu jettiin. Yoon ifi sii galtee inni yeroo laaqanaa dhufee mee laaqanan akka inni je'een miilaan garsiisti achii fudhadhu jettiin. Musalsala san qalbiin laaluu keessa ammallee deebi'iiti yoonii fi inni sii galtee miti yaameen mee dhaabbadhu gutak way nin laala takkaan fixee dhufaa dhaabbu maali ati jettiin. Kuni bultii diiguu jirta. Jireenya diiguu jirta. Wanni ati godhu jirtu hariifummaa si fakkaate garuu ati wallaalummaa keessa jirta. Namni akka keetitti hariifummaa hin fidu. Sambira dabri. Faca'iinsa gubbatti namni walli wal faffacaasu jiruun maali musalsala osoo laaltu. Jiruu ta'e keessatti arkitee mi gabrummaa ati hin beeyne sirra taa'u jira. TV ati mana keessa bitatte, TV ati ilmaan dura keesse, TV'n ati jaartiif kannitee biraa kutte, ka isiin sa'a 24 musalsala sii laaltu. Sii galtee miti akka gurbaa arabtichacha keessa laalteeti booda si jibbiti ubar. Takkaa faranjicha keessa laaltee booda si jibbiti. Hanga ifii wallaaluun sani musalsalaani namni ichi laalee abuumcaa qaamni isaa bara akkami? Qaamni miciyyoo akkami? Maarreen akkami? Osoma tana kitaaba kana bantuuti jaarsa isii ka isii jecha dhukkaawee makiinaa gubbaa taa'ee dalagu. Takkaawoo hammaala dalagee isin waa fidu kana tiivuma inni bitee mana kaa'een isin garagaltee irraa quban qabdu. Maaliif irraa quban qabne beektaa? Achi keessatti gaa bareeda arkiti. Ka areeda ajaa'ibaa qabu arkiti. Ka rifeensa ajaa'ibaa qabu arkiti. Sii galtee ka akka ajaa'ibatti dhiira sii galtee shuruuf kaa'u arkiti. Asii jaarsi isii kuni shurufkaan isaa ka biraatti hammaallatee dhufe hurkaan waan kanarratti uumamaan rakkinni dhufu jiru hedduu jechuu. Namni diigamiinsa keessatti jechuu namni musalsala laalu jaarsa yoonii fi irraan daleene jaarsa kana yoo irraan dhiine jaarsa kana yoo hin tolfanne TV keessatti TV inni biteeni ati ka biraa laalu jirta. Silkii inni biteeni ati ka biraa dubbifachuu jirta. Musalsala laalta'ee wallaahi musalsala laalta diigamu jirta. Bultii tee diiguu jirta. If diiguu jirta. Mana kee kana facaasu jirta. Namni sii galtee mi guyyaa guutuu hojii godhatee haadhaan fi abbaa irraanfatee aboo ka'iiti mee bishaan sanna obaase ka haati jettuun maal jaanita ummaaniin fixaa dhaabbu haa ja'an.
intala taate ka ummi bika bareedaadhaa dhaab wanni bika bareedaan jiru wal dhungachuu deema wal dhungachuu san laaluu deemti hattuun kuni waan achi walirraa qabduu miti kuni haqiiqata waan rabbiin tabaaraka wa ta'aalaa sii galtee minu dhorke joollee duratti banteeti musalsala biraa deemta joolleen san laaltee boru deemtee alaasii fiddi eenyu nama biraa alaasii fiddi keessaafuu biyya garbii tana keessatti biyya Ameerikaa fi Awurooppaa fi biyya guddatte ja'an keessatti wanni joolleen mobaayilaa fi TV irra arkitee boru godhuu feeti. Joolleen qalbiin isaanii akka nama waraqaa adiiti. Joolleen garsiisnaan waanuma san qabatti. Maaf quraana harkan keenya? Maali ati dhaalmeyni ati joollee tana dhaalchisuu jirtu yaa haadhatii yaa obboleettii tan mana keessa teessu. Jaarsi kee deemee laffaa. Isaas diidee ifis diigu jirta. Isa quban qabdu ifis quban qabdu. Jireenyi kee haganuma ta'e. Namni sii galtee miti. Guyyaa bofa arke halkan teeba dheeysaa jaan. Ati TV gubbatti as baatee wayita sii galtee musalsala jalatti kana teessee qalbii laaltu. Ni bocha sanuu teessee imaana qabdee wallaahi. Way miskiin. Imaana qabdaa bar ati nama akka keetii imaana qabu hin jiru. Imaana qabda akkana teesseeti imimmaan dhawuu gootaa bar musalsalaa. Ni dhawome booksiin dhawome. Maal haati jaalattu osoo jaarsi kee jiru. Ni dhawome miciyyoodhaan lafa kufee inni isa kana taa'ee jaa. Ni kuftee lafatti ni sirraa dhiidee jaartii teetee haqasi qabdi. Aboo rabbii sodaadha musalsalli jiruu tana keessatti atii kana akkamitti booji'a. Atii kana akkamitti diiga. Imimmaan akkamitti qura'aana rabbiitii jecha buusuu qabdu. Hadiisaa fi seenaalee dhageessee buusuu qabdu. Musalsalaacha TV sin arkine. TV namni irraa sin beeyne. Namni sanuu si quban qabu ati as teessee wallahi bara akkasii maarre wallahi akkasii wallahi miskiin. Jireenya kana keessatti maaltu kana hunda si fide? Maaltu kana hunda si mudu jira? Musalsala kana sanbira dabriiti yeroo hanga musalsala laaltu san sii galtee miti osoo qura'aana qaraate osoo hadiisa dhageeffatte osoo sheekootii dhageeffatte wallahi irra sii faayidaa irra nagee harkatta. Sanbira dabriitii mee arraan tana qabxiin guddoon ani dubbachuu fedhuuf maalii yoo jettan ummata haadhaa fi manguddoo beera akka naannoo keenyatti beera jennaan beera taa'ee musalsala laalu. Beera umriin kutte ta zikrii godhuu qabdu ta teessee sii galtee du'aa'ii silaa namaa godhuu qabdu ta kheyrii sii galtee walitti qabuu qabdu ta joollee ha'aatii tuni hamtuu asii fuudhaa kheyrii as qabi jettuutu achi taa'ee way hin eegalle musalsalli muhannadin eegalle maarin eegalle maal jaanii kaa musalsala biraa tokkos musalsalli qaanaa fi muqanqana gubbat deemu hundi hin eegalle jetti bar nama guddaadha zamana isii yaa ilmaa kiyya hajjii nageessaa jechuu qabdu zamana toobachuu qabdu dhugaa duutii kadura dhufu rabbii beeka xiqqaa dhiisee guddaa fuudha guddaa dhiisee xiqqaa fuudha rabbiini haa ta'u garuu isiin musalsala saniif afaan banteeti namtittiin guddoon shiishaa irra kaayaa jettee fidaamee afaanin kaayadhaa jettee bar fiilima san laal qaamaa qalbiin laalti takkaa jaarsa isii akkasin laalteen beektu beeki dhaltee ilmaan kana hunda horte nama guddaa taatee moo nama rabbii sii galtee tasbiit fudhattee silaas sijaajaa gubbaa teessee subhaanallah alhamdulillah allahu akbar jechuu dhiistee as gara galteeti musalsala laalta jechuu wayyaa haadhatiyya wayyaa habootiyya yaa adaadaatiyya wallahi ati hariifaa bara ati hariifaa yaa naa dhaqqabsiisa anaa kan akkanuma agarsiisaa mee yoo dandeessan haboo fi adaadaa fi akkoo teessan akkanuma naa agarsiisa musalsala naa laalta akkanumatti ana naa harkitee haa jettu. Akkamitti mee jiruu ta'e keessatti rabbiin umrii si dheereesse umrii ta'e dana musalsalaan gabaabsite teessee ijoollee xixiqqoo wajjin afaan bantee laalta ummata turkiitii fi ummata ati hin beekne kana akkana qalbistee dhageeffatta maaliif seenaa rasuulaa hin laalle yaa habo yaa adaada yaa haadhatiyya hiriyaa haadhatiyya taa'ii rabbi sodaadhu. Ani cika qabbin beeku beektaa rabbiin naaf kanneetan alhamdulillah hadiisaa fi quraanaanii dhugaa sitti himu jira garuu waan hin beekurraa habo hin jiru wanni akkanaa habooti dhiisifirraa meeqee arraan tana zikrii godh meeqee makriiba sirri salaati makriibaa hun salaanne ishaa'ii hun salaanne salaataa hun salaanne bara haboon habo ka'e gaasaa ariifa ta'e akkasumas hin jaanis
meeqa iitii qalbii teetiin as deebi'iitii waan kanarraa fagaadhu yaa nama guddaa. Yaa nama zamanni arkitee miti isa kana bitee, yaa nama zamanni arkitee musalsala irratti isa galchee musalsala TV jala akka toomanjeeritti ija tana baastee jiraattu haboo akka nuu jetteen hin argitu bar haboo yoo jetteen hin dhageessu bar sa'aata akka booda reefu maal jette isa siin jetti waan ati haasoo jettee hin dhageessu haboon wallaahi haboo adaadalleen akkasuma beekaa habootii qofaa miti adaadaan tiyyaas akkasuma ta'uu dandeessi. Rabbi sodaadha dhiisaa waan kanarraa fagaadha musalsalli yeroo isaa dabree jira dhiisaa yeroo isaa zamanni nuti jirru arkitee miti yoonii fi dhugaa kajattu taate zamanni hin jijjiiramne addunyaan tanuma kaan dabree kaan dhufa ani du'een ilmi kiyya dhufa ilmi kiyya du'ee ilmoon ilmootiyyaa dhufti garuu wanni nuti dhaalchisu jirru wanni nuti godhu jirru maali sambira dabri gaamma eesumaa fi adeerattiin achi dabra baabaa kiyyatti meeqa inarraa filuu masallaali jaani bar meeqa musalsala sannurraa laali harfaan laaluu deema bar wajji wayisii galte harfaani wajji laaluu deema maal jaani ta'a meeqa meenurraa laalaa ka'aati way ijoollee tanallee ka'e ichinurraa guyisi jaan balaa xaaqee dhiisi adeeroo eesuma waan akkanaa dhiisi haasoyni kee kuni kitaabni kee kuni cufamee jira haboo achi qaceelchitee ati teessan sehin ifiifis harfaan laaluu jirta akkanatti laal cinaachaan laaluu jirta wanni akkana amantii keessatti nama sii galtee diigamu jirta TV ifi bittee harka keetiin musalsala diisha maallaqaan bittee irra keessee yookaan chaayinaala maallaqaan itti neexeeti teessee sanuu jaartii fi haboofaa hojii laalta obboleessa taate yaa bootaa eesuma yaa adeera taa'i lulluuqaan teetii musalsala malee diddee jirti bananan hin beeka deebii as karaa rabbii as deebii umriin tee yoom duutaa hin beektu hajji yaadi masgiida dhaqii hari meeqa sahaabaa jira meeqa namaatii jira maal jee rasuulli alayhi salaatu wassalaam al-iimaanu wayaziidu wayanqus iimaanni kun ilmi namaa qalbiin iimaanni kun ni ida'aas ni irrisaas ka maleeykaa achuma ta'a ka ummata ambiyaadhaa ida'aa deema keenya hoo wallahi miskiin irrisaa deemu jira jee naafi ati jidduu musalsalli dhukkee siqqaasee jira habootii adaadaa dhiisaa waan akkana as deebi'aati zikrii godha joollee wali qaba guddisa tolcha guddisni ilmaanii isiniin tola musalsalaanii miti musalsala nuu bantanii eenun garsiisina joolleen bar haboo musalsalaa jettee tayaamtu jira jaanii hay adaadaa filimni kee eegalee filimni kee filima adaadaa musalsala filima adaadaati eegalee adaadaa filimni kee eegalee dafi gootu hunooti arra bikka bareeda dhaabbate wallahi musalsalli kee achi dhaabbate dhiisaa rabbi sodaadha joollee karaa kana arrabarran kaayina zikrii barsiisa waan gaarii barsiisa mee dhageeffadhaa sahaabarraa hin isinii hima hanzalaa jaaniin maqaa isaatu maqaa hedduu tol mee laala hanzalaa yeroo kana hanzalaan taa'ee masgiida keessa isaa booyu jiru irra dabre Abuubakar yaa hanzalaa maal taate jeen maaltu si boochisaa jeen akkanatti yaa Abuubakar jee radiyallahu anhuma bar munaafiqa taanee jeen jechu wayta kana akkamitti taanee jennaan wayta rasuula bira jirru alayhi salaatu wassalaam jannataa fi azaaba akka nama arkutti nutti himaa jeen jannataa fi azaaba akka nama arkutti nutti himaa akkasuma beekaa nuti namni qabrii hiriyaa arke qabrii fi arke jetti oromooni mee dhageeffadhu namni qabrii hiriyaa arke qabrii fi arke ani nama hedduun awwaale hiriyaa kiyyaan awwaale qabrii tiyyaas arkeetiin jira achumaa beekeetiin jira yaa habo yaa adaada yaa eesuma yaa adeera hariifa wallahi musalsala jala teesseeti qabriin tee musalsala taati achi keessaa ba'anii si awwaalan aboo zikrii godhaa gamana deebi'aa dhiisaa filimni isin ooftan kun hin jiru musalsalli jiruu ta'e keessatti wanni shanshalata ta'e musalsal jechuun ifiifuu waanuma addaati maqaa kanaa dhaabaa riisarchiin godhaa irrattiin xiinxalaa dhaabame maali salsalli musalsal kunuu dhiisaa hin ta'uti yaamtanii bareechitanii haboo filimni kee eegale jetti micoon dhaabaa waan akkanaa rabbiin sodaadha as deebi'aa qalbii teessan qulqulleessa fayyaa gaarii umrii akka isin dheerattu taha duba hanzalaan kun hadiisa saniin isinii fixa Abubakrinis akkamitti jennaayini bar gizee rasuula bira jirruunoo jannataaf karaa gizee achii deebine joolleen mashghuula taana bar jaartiidhaan mashghuula taanaa jennaayini wallahi anilleen bar akkuma keetii jeen ka'anii waliin rasuula bira dhaqan alayhi salaatu wassalaam
رسول ربي مال جئين والله إني أجد الذي تجد في نفسي جين وان أتي أركتون أركي جنان أبو بكر ولين ديما خنا مال جي رسول عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيدي لبونا بمحمد حركة إساجرتو ميرا فدو الساعة والساعة يرون تكا ربي في يرون تكا جارتي في إلماني في يرون تكا مسلسلة في الجنة أتي مسلسلة قدرت يجو مني خيبر أسين آرو باسي جرا مني خي ستاران بر هنجي جيرمني ilmoon tee bar asiin firratti ficcaantee udaantee jirti. Maa mana keen tolfanne. Maa mana kee namni sitti dhufu siigaltee miti funyaan qabata. Mana namaan ani beeku kayoo ol seente arkitee miti saayinasni yookaan dhukkubni si qabuun beekaani huluma biraa yoo dabarte. Li'anna namni san xahara hin qabu. Namni san siigaltee musalsala laala sa'aa 24 namni san siigaltee miti sammuu isaa keessa wanni inni katabate waan biraati. Manni kee qushaasha hin qaanfattu ati. Hayaan qabdu. ما أسين ديبني ما ربي سوداني مسلسل هنقلال تسمى خيمان هرني حقا سيقل تيمتي جروتنا ما قلبيتنا يفن هري ما إجديتنا الحري ما نبقى نفتقاتي مسلسل لالت إيه والله مسلسل لي أتي ديم تنتق هنجر مسلسل لي بكين نسين ديم الجرون ما لي بيتا أكا كبسي تبججر دوبرتي تنقى ديبيا يا دوبرتي يا تنبرو هيرومتو يا تنبرو إلمان ببريدا نودلتو يا تنبرو أركتي ميتي أمنتي إسلاما ببلستو تيسي ويتسيقل تيمي شيشا أفان قايتي جماك أماتي مسلسل لالتو إلمون تي أستيسي نبوچي مال شيشا نكن نفبوچي تخني تارا بروغرو والله خسارم تيجر تاتي إلمون تي أكا أكا ستي هنقودن مسلسل جلاخي بلتي تي جبي فردو جارسخي خبجي جارسخي تفيادي قلبي تي تنتي لغاهمي فايدا سين قبوتي الموتي تفكيني تي فكيني أتدالجس تمالي الموتي شيشا هركسو جماك أمأو أقسمت اللي مسلسل لالو دا لا والله تهوهن قبو ilmoon ni bochi hoo jettee mobaayila harka kanniti ilmoon arraan tana waan biraa laalti bor waan biraa iftaan waan biraa laalti osoo jettuuti ilmoon waan sammaleen fedhu jettee bochi biyya faranjii jirta harkaan dha'uun hin taatu maal taati inni kannitaaf yookaan naayini waan si dawwalti ilmoon ummaatii yaanna dhawee siin jetti jiruun adda si baasti kana hunda atii asaasa diigu jira atii balleessu jira atii siigaltee rakkoo san godhu jira rabbiin sodaadhu musalsala jala teessee ilmoo teetii wajjin hin laalin musalsala jala teessee karaa hin badin maagadni ati deemu jiru bishaan kee arkitee eeruu tee obaasutti hin jiru rabbi sodaadhu yaa obbaleetiitiyya dhiira taati gaa ol seena amma shabaaba akka kiyyaati ol seena aboo kalee isattiin dhaabesa jaa ni kaayyata irra osoo dalagaan jirtu osoo salaanni isa yaamu jiru masgida salaatun osoo niifi gaarii dalaguun isa jirtu osoo haati isa yaamtuuti inni musalsala ta'a bareedaan akka kiyyaa kuni alhamdulillah meel alaame miskiina yaa hariifa yaa dhiira hariifa mucaa kaaka keetiin arkidee baran hariifa bakka ati hariifa kiyyaa namni akka keetii kun hin jiru bar as deebi'i musalsala jalaa musalsalli si faayidaan qabu deemsu munii shilingii godhi jiruu tana jijjiiri maallaqa wali qabdu saniin hajjii fi umraa godhuu yaadi jaartiidhaan fuudhi bultii teetiin tolfadhu TV garuu TV musalsalaa osoo hin taane TV quraanaa fi hadiisa himu TV zamanni international kute wifi itti gootee waan meeqa waan gaarii laaltu godhiif mana kee keessatti qalbiin tee nagayaan si teessi bobbaatee nagayaan galta fayyaa gaarii umrii barakaa qabda jaalalaa fi gammachuun jiraata yoo garuu musalsala wajji laalte aba usii taa'i musalsala naa wajji laaltaa siin jetti gaafa wal dhabde yoo ها مسلسل ناو جلالا الرسنو مال جا خي مسلسل جلا نانجا ايغا مسلسل وجلال تي خين انتاتوغا سينكاتوغا جارتي ما خاستي ما وجلال تدرانين خنا هنده هبدا ربي صدادا علمنا ما خر ربي صداتو مسلسل لالي اوسو هنتاني سينا رسول عليه الصلاة والسلام دقيفتيتي فيلم لالتي كزي ديرتاتي فا ديري بر ديري هم بويو جاني بر وان جباتي مالي بر فيلم لالي بر كان حق اتابر سوفتي فدتي بر جابر بر اي فريندي تي مال خيت سو جارتي منا قبدو جارتي تي فمان بوني جارتي تي نمالي في اتحاسويتي بوچين غرسيس ني انغي سي جالت
Filima keessatti chilaaltee akka nama sii galtee miti. Bari isii jecha duuteewi maaltu siin ga'e? Kitaabni ati deemtuun kuni ka'eessaati. Amrii ajaa'ibaa bar. Mee maal sii godha obboleessa kiyya as deebii bultii tee tolfadhu. Bultiin teeta musalsalaan jaaramtee jiruun tee diigamtuu miti. Sa'aan takka diinaa keetiif fayyadi. Sa'aa takka mana keet keessa ol deebi. Duuba imimmaan rasuulaatirraa hin siima sallallahu alayhi wasallam ati boocheeka hin beeyne rasuulli alayhi salaatu wassalaam fabaka ni booye guyyaa takka. Kana Abuubakrii fi Aliyyii fi Faaximaan isaa radiyallahu anhumaa seenan rasuulatti dhufanii alayhi salaatu wassalaam. Yaa abataa yaa abbaa kiyya lima tabkii maaliif boochaa jeen. Subhaanallah. Wayita kana maal jeeni beeytaa? Gaafaaniin sii galtee miti samiina baasan jeen. Jibriil samiina baase gaafa saniin arke jeen. Dubartii azaaba keessatti qaxxa'amtu heddumminaan ummata kiyyarraa saniin arke jeen. Kana Faaximaan rifattee yaa Rasuulallah akkamitti jennaayini? Fahiya dubartiin tan duraa tan sii galtee miti rifeensa isii gadhiistee deemtu. Rifeensa isii faashina jettee gadhiistee deemtu musalsala gubbatti arkite. Eebar musalsala irra arkite. Akkana asiin gadhiistee deemtu jechuun musalsala irratti arkite. Akkasumatti illee tan arrabni isii sii galtee miti. Akka malee arraba kana dheerattu. Akkasumatti illee tan miila isii ol deebisanii fannisaniin arke jee. Ta arrabaan fannisan tan miila isii fannisaniin arke jee. Mataa harka isiitillee matarratti hidhanii sammuu isiitirratti. Akkasumatti illee tan mataan isii sii galtee miti harkarroote. Ammallee as deebii qaamni isii harree taheen arke jee. Subhaanallah. Miilaala mi rasuulli alayhi salaatu wassalaam isinii jecha booye yaa dubartii. Imimmaan bubsee bar azaaba keessatti fakkeenya arkee. Yaa dubartii isinii jecha booye ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam. Rijaalaaf hin boonye dhiiraaf hin boonye. Wallahi isinii jecha booye. Isin garuu rasuula karaa rasuulaa deemuu diddan. Isin garuu waan sii galtee mijiruu teessan itti jijjiirrattan diddan. Wayita imimmaan rasuulaa bu'u rahmanni rabbii alayhi salaatu wassalaam irratti haa jiraatu. Isinittin dhageemu dhiirrinuu gizee sii booye beekuu qabdaa barobboleetitiyya. Garuu rasuulli alayhi salaatu wassalaam wayita booye akkas je'een booda maal jetteen? Sababni maalii jennaanini? Mataan isii hin sattarattu je'een tan rifeensa isii sii galtee asiin gadhiistee deemtu tan rifeensaan fannisan. Tan rifeensaan fannisan san tan rifeensa isii hin sattaranne je'een. Tan sii galtee miti abbaa manaa isii rakkistu je'een taanis tan arraba isiitiin fannisan. Akkasumatti illee tan firaasha abbaa manaa isiitirratti nama fiddee waan gaarii hin daleene. Qulqullina manaa hin eeyne. Akkasumatti illee waan gaarii khayrii hin hojjenne sanii je'een. Akkasumatti illee tan fadhii guutuu abbaa manaa isii irraa hin arganne je'een. Subhaanallah. Janaabdaa hin dhiqattu je'een taanis haydii yoo itti dhuftees hin dhiqattu je'een. Duuba rabbiin tabaaraka wa ta'aalaa rasuula akkanatti imimmaan buusee dubartiif booye. Anaa fi ati musalsala laalleeti imimmaan buusu jirra. Garuu inni imimmaan isaa gaarii san. Imimmaan isaa sii galtee miti isinii jecha booye beeka. Saniifuu ilmi namaa kuni wayita sii galtee jiruu isaa keessatti akkana musalsalli si sakraanse. Wallahi maa biki wa maa bika yaa habiibi. Mee maalumaa isiniif jiraata mee maaltumaa isinii ta'a. Rabbi sodaadhaa TV jala teessanii waan akkanaa kana hin godhina. Joollee teessan karaa hin taaneen qabsiisina. Joollee teessan tiraakkoomaan ijaa itti dhufe. Joolleen teessan qalbiin goggooyte. Joolleen teessan waan hamtuu laalti. Wallahi sii garsiise karaa. Karaa ati deemte deemuu jirti. Joolleen waan takkallee guyya takkallee if duuba deebitee abbaan kiyyaa fi ummaan tiyya Qur'aanaa fi hadiisa natti himan jettee hin beeytu.
Mee seenaa takkaan si himaa dhageeffadhu gurbaadhaatutu abbaa isaa fuudhee gaara keessa geessee ajjeese. Amata dheeraa booda irraanfatee ilmi isaatis fuudhee gaara san bikkuma abbaa isaa itti ajjeese san geesse. Kana maal je'een? Yaa ilma kiyya je'een bar anaatu aljazaa'u min jinsil amal anaatu bar karaa kana deeme akkanatti abbaa kiyya fidee abbaa kiyya asitti ajjeese sanin ajjeesu deemta fa'anta alal haqqa ati haqarra jirtaan godhi je'een. Mee laalamee xiqqaatullee namni kun sii galtee karaa ati qabsiisu ilmoon qabatti. Karaa ati qabsiistu wanni gaariin hundi taati. Musalsalaan dhuftee musalsala mana keessa teessee mee dubartiin raahin siimaa dhageeffadhu tan shiishaa afaan kaayattee jaarsi gisee dhufu miilaan paastaa achi garsiistuu jira jaani. Mee dubartiin raahin siimaa dhageeffadhu tan giseenii fi sii galtee mi jaarsi kun mana seene waanuma takkallee arkitee miti hin beekne jira jaan musalsala malee. Qabimee ilmaan kana filima sanii ilaala. Wallahi ni qaba inni gabrichi kiyya alaa dalage. Mudhiin kutamtee waan musalsalaan laaltu san yoo inni hin daleene tiriikni hin jiru. Yoo inni hin daleene wanni takka hin jiru sitti fidee. Dubartiin raa jira dubartii laffaatee dhuftu. Ta bultiin tiyya takka jettee amantu. Tan jiruun isii sii galtee miti isa malee hin beekne dhuftee mana keessa teessee. Jaarsi garuu musalsala laala taa'ee. Haqa isii hin guutu. Kunis dhiiruma jechuudha gaa. Aboo rabbi sodaadhaa. Musalsalli kun nu diige. Dhaamsi kiyya kan guyyaa arraa yaa habo yaa adaadaa isinii fi dura qadeemtu. Yaa akkoo tan dura teessee filima musalsalaa laaltu. Akkoo wallahi akkoo. Maasha Allah. Wallahi akkoon tun barjabduudha. Nama guddaa taatee zikrii godhuu dhiistee musalsala laaltu. Aboo rabbi sodaadhu. As deebi'i rabbi sodaadhu dhiisii waan itti jirtu. Yaa adaadaa yaa habo. Mee dhiisii waan akkanaati atillee nu walitti qabii nu guddisi. Aboo rabbi sodaadhaa yaa nama sii galtee miti ijaaf laallu. Nama harka fuunee ziyaaru jirruutu bar musalsala nu wajji laala. Boru eenyutu harka fuunee ziyaara. Namni harka ziyaaru hin jiru kaa ijoolleen dhuftee haboo musalsalaa yaamaa jetti malee Allah habootii yaa dhufe jaanii harka ziyaaran. Zamana keenyatti nuti gizee haboon teenya dhufte harka ziyaarree mataa dhungannee bira teenyeetti kofalchiisnee taphachiisnee nu qirqirsitee taphanna haboo teenyaa wajji adaadaa teenyaa wajji. Garuu zamana ammaan tanatti musalsala laalu jirti haboon. Adaadaan musalsala laalu jirti quban qabdu. Kabajaaf irraa fuutee harka isii ziyaaru san hin jirtu qa. Yaa akkoo yaa akaakoo. Akaakolleen xiqqoo wayyaadha hedduun laalu akkoo tanaa jajjabdu. Ta keessaafuu afaan arabaa dhageessu. Musalsala jala eegateesse wanni isii kaasu hin jiru. Ani umriin tiyya geesse jetti musalsala jalatti maal geessi ka'ii zikrii godhi. Osoo warri qabriidhaa ja'an sii galtee sa'aa takka ol deebineetuma raka'aa lama salaannee hawwan ja'an. Ati garuu addunyaarra jirta raka'aa lameen sanni dandeessa yaa akkootiyya. Yaa akkootiyya. Yaa haadha haadhatiyyaa yaa haadha abbaa kiyyaa. Yaa tan sii galtee hortee tana gaffidde. Yaa bareeddu. Mee dhiisi gabbe hiite. Mee dhiisi mee anaa jecha dhiisi mee. Musalsalli faayidaa siin qabu. Booddee si haa tolchu yaa haadhatiyya. Mee dhiisi. Yaa dhiira. Dhiira zamanaa. Dhiira boorsatti shiishaa fudhatee deemu. Bakka musalsalaa kaayatee shiishaa isaa bulgodhaa dhageeffatee akkana filima laalu. Haadha min sii galtee alaamatil qiyaamaa. Kuni alaamaa qiyaamaati. Dhiirri dalagee jijjiiramee nama taheetiti bultii ijaaree nama if godhee nama godhee addunyaa irratti seenaa kaayatee deema. Seenaa akka zulbijaateen faa fudhadhu nama qabeenya qabu kan rasuula bira dooniyyaadhaan dhaqe abbaa dooniyyaa lamaa je'een. Abdallah zulbijaadeen. Dhiira qabeenya isaanii dhiisanii deeman addunyaaf haajaa hin qabnee jira. Kan akka Abubakar, kan akka Umar, kan akka Usmaan khawaan hunda eela hunda bitee godhe dalagee fide musalsala laaleetii miti. Ati musalsala laalteetii jala teessee wallahi maallaqa san